أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وبلينك يا خن إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكا جرتنتي نجا في رحمن ربي قداس نرتي هاجرات شنجا إن شاء الله. دوران دور سونيني يادتي سوبر بادو يرو هدون دبديغا نمني نفهمو دي أما سران دي إن شاء الله سلا توفان ما جلا بهون وان هندن دهمني بشان خنين harka kanaan qabachuu jiru anaaf harka mirgaati yoo gaayisnii gale warreen duba gateeroo hedduu sheeka bishaan harka bitaatiin hin dhuginii nama jeena dubbatu inshaallah. Bishaan kuni anaaf harka mirgaati. Deemaati daawwitii keessatti iflaalaa fakkeenyaaf gizee daawwitii keessatti iflaalte wanti gama mirgaa jiru hundi gama bitaa ta'a, wanti gama bitaa jiru hundi gama mirgaati. Amma kun anaaf harka bitaati. Ati ammoo achi keessaan alaalu jiru harka mirgaa si fakkaata. Garuu an harki kiyya mirgaa kan harki kiyya mirgaa kanaa harki kiyya mirgaa waan kan ta'eef kanaan dhuga gizee ati achi keessaan alaaltu khaniin bitaan dhugu jiru si fakkaata. An bitaan dhugutti hin jiru inshaallah. Kana asumatti keessaa baan itti aansuudhaan duba gartee obboleen kiyya kan islaamaa wallahi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni dandaya jazaa keessan jannataan isniif haa deebisu. Jazaa keessan jannatul firdoosi rabbiin isiniif haa deebisu. Keessaafuu shamarran warreen duba gartee jiruu isaanii jijjiiruudhaaf biyya isaaniitii bahe, warreen duba gartee jiruu bareeddutti achi bahuudhaaf biyya isaanii lakkisee biyya namaa keessatti dararamaa jiru, akkasumaa wajjiin warreen duba gartee seenaa hojjechaa jirtan, warreen duba gartee taariika hojjechaa jirtan, rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandayaadhaati rabbiin yaadaa fi muraada keessan isiniif haa deebisu. Galatooma. Akkumaan duba gartee mata duree gubbatti isiniif ibsatti dhiifama na godhaa, sagalee dufka kaatu na qabe dhiifama. Akkumaan duba gartee isiniif ibsatti koottaa kitaaba hayyicha keenyaa maxxansuudhaan irra deebinee seenaa haa hojjennu. Kitaaba Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee rabbiin isaaniif rahmata haa godhu maxxansuudhaan irra deebinee seenaa haa hojjennu, taariika haa hojjennu. Gatii tokko tokko gama adda addaati alhamdulillah fadlii rabbiitiin nu gahaa jiraa jechuudha inshaallah. Ammallee taanaan duba gartee waan kana waan guddaa godhuuf deemna, waan bareedaa takka godhuuf waan deemnuuf jecha inshaallah duba gartee yoo nuti wal cinaa hin dhaabbanne namni duba gartee seenaa teenya nuuf jiraachisu hin jiru jechuudha. Yoo nuti wal cinaa hin dhaabbanne namni taariika keenya nuuf jiraachisu hin jiru, namni seenaa teenya nuuf jiraachisu hin jiru. Kanaaf duba gartee obboleen kiyya kan islaamaa mee gabaabumatti Sheekh Muhammad Rashaad rabbiin isaaniif rahmata haa godhuu fi nama akkam turan. Sheekh Muhammad Rashaad rabbiin isaaniif rahmata haa godhuu nama duba gartee hayyuu, nama beekaa, nama qabsaawaa turan duba gartee nama even saba Oromoo keessatti illee saba Oromoo kana ol qabuudhaaf afaan Oromoo kana dhageessisuudhaaf duba gartee maalummaa Oromoo tana addunyaa hubachiisuudhaaf nama halkanii fi guyyaa carraaqaa turan Sheekh Muhammad Rashaad rabbiin isaaniif rahmata haa godhu. Waan biraa bira kutee qubeen nuti amma afaan Oromootiin barreessinu tun namni dura dursa lafa kaa'e isaani. Achi birallee kutee duba gartee akka amantiititti illee dhufnee ummata islaamaatiif nama duba gartee waan guddaa tokko dhiisee dabre Sheekh Muhammad Rashaad rabbiin isaaniif rahmata haa godhu. Qur'aana afaan Oromootiin nu barsiisanii kutan, Qur'aana afaan Oromootiin tafsiira nu kaayanii kutan, Qur'aana afaan Oromootiin hiikanii sagaleedhaan lafa nu kaayanii kaasetaan isaanii addunyaa kana guutuu wal gahee jira. Akkasuma duba gartee kitaaban biraa kan adda addaa kan isaan barreessanillee ni jiran duba gartee waa'ee rasuulaaf alayhi salaatu wasalaam kan isaan duba gartee mu'jizaa rabbiin rasuulaaf kanne jaanii alayhi salaatu wasalaam kan isaan barreessanillee ni jira. Duba kitaaba hedduu dhiisanii kutan sheekni rabbiin isaaniif rahmata haa godhu. Kitaaba hedduu kitaaba baay'ee lafa kanarratti dhiisanii kutan sheekni. Kitaaba isaan dhiisan hedduu san keessaa tokko fuunee maxxansuuf deemna inshaallah. Kitaaba isaanii tokko fuunee
maxxansuudhaaf waan deemnuuf jecha kanaaf duba gartee akka nu gargaartan akka duba gartee nu cinaa dhaabbattan isinitti lallabu jira isinitti illee dubbachuu jira jechuudha. kanaaf duba gartee inshaallah obboleen kiyya kan islaamaa tattaaffii ajaa'ibaa jirtan duba gartee of booda hin deebi'ina ofillee hin qusatina inshaallah jabaadha. silaa waa hedduun dubbachuu barbaade garuu ni dadhabe inshaallah sagalee tuna qabame inshaallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.